Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota fi jaalatamtoota ilmaan Oromoo kan yuutuubii kiyya jalatti argamtan hundumti keessanuu bakka jirtanitti nagaaf isin bira haa jiraatu isiniin jedha. Ani Jamaaluu Tuubeetii hadha aappii bareedduu wayiin isin qabadheef aappiittiin aappii suuraa keessan bifa miidhagaadhaan galerii keessan jechuudha. Galerii keessan akka isin jaallattanutti isiniif hojjetu isinii qabadhee dhufe. Aappicha immoo akkuma beekamu pileestoorii keessaa argattu. Pileestoorii keessaa yeroo jedhu pileestoorii haaluma pileestoorii namni dhabe hin jiru. Pileestoorii keessa yeroo jedhu pileestoorii kana keessa argattu. Pileestoorii yeroo jedhu kun asitti ni agartan jedhee yaada. Pileestoorii kana keessaa ni argattanii. Galerii jettanii barreessitanii haala kanaan jechuudha. Haala kanaan eega barreessitanii kun asitti ni isinii baha. Kan irratti dhooftanii kana keessaa jechuudha. Aappicha liinkii isaa isiniif gadi gadhiisa. Liinkii isaa YouTube channel kiyya jalan isiniif kaa'a. Hayyee aappichi kan isiniif qopheessee dhufe aappichi kunooti isin agarsiisa. Galerii kan jedhu kunoon agartanii yaada. Aappichi isa kana jechuudha. Bifa baay'ee namatti toluun kan hojjetu kuni beeksisa dhiifama. Haala kanaan jechuudha. Akkasitti kunoo bifa namatti tolu tokkoon namaaf baasa jechuudha. Kana dhiifama beeksisa kun haala kanaan jechuudha. Baay'ee tokko natti das jedhee anatti haala kanaan jechuudha. Ni agartanii yaadaan haala kanaan as keessa jechuudha. Kunoo haala kanaan ni agartanii yaada ishee haala kanaan isiniif hojjetaa. Aappicha liinkii diskiripshinii jalan isiniif kaa'a. Achirraa buufachuu ni dandeessanii. Namoonni yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kiyyaa dhuftan YouTube channel kiyyaa Jamaaluu Tuubee jettanii YouTube channel keessanii galtanii Jamaaluu Tuubee jettanii ni galtanii gubbaa kana irratti. Kun haala kanaan isinii baaya. Mallattoo profaayilii kanarra rukuttanii kanarra jechuudha. Kanarra ni rukuttanii yeroo tokkoof. Kana yeroo rukuttanu mallattoo diskiripshinii kana asirratti subscreibii diimattee isinii baatii isiniif isii kana haala kanaan jechuudha. Nama waan godhee jiruuf isin agarsiisuuf. Kun haala kanaan isiniif baa isinii haala kanaan isiniif baha. Subscreib kan jettu kana rukuttanii eega asirratti gurraachistanii kaatanii fuulduratti achi siqattanii kunoo mallattoo bilbilaa kana ni rukuttanii al tokkoof ni cuqaastu. Kana keessa mallattoo sadiitu isinii baha. Isin isa gubbaarra keessanii viidiyoon gadhiisu achumaan akka gadhiiseen daqiiqaa tokko hin guutin dhufee akka mallattoo miseejiitiin irra keessoo kanatti isiniif bahaa jechuudha. Mallattoo kanaan haala miseejiin irra keessoo kanaan dhufee jirutti isiniif bahaa. Isa gubbaa kan irratti akkasitti kaawwattan jechuudha. Akkas yeroo keessanu oonii isinii ta'eera yeroo waa gadhiisu yookiin waa tokko poostii godhu viidiyoos ta'ee aappiis ta'ee gadhiisu haala ho'aadhaan bifa ho'aadhaan daqiiqaa tun gahin isin bira qaqqabaa jechuudha. Viidiyoon kun gabaabduudha. Aappichi haaluma nama isin agarsiisee ka'etti aappichi baay'ee natti tole ana. Aappicha yeroo rukuttan diskiripshinii jalan isiniif kaa'a viidiyoo kana jala jechuudha. Achirraa ni buufattanii pileestoorii isin geessaa aappichi isa kana jechuudha. Baay'ee natti tole ishii wallaahi. Kun haala kana bifa miidhagaa ta'een jechuudha. Bifa miidhagaa ta'een namaaf hojjeta jechuudha. 3Dhaan
kun haala kanaan bifa kana jechuudha. Hin agartee yaada ammas haala kanaan jechuudha. Hin agartee yaada ishee haala kanaan isiniif hojjeta. Isin waan barbaadan irra kaachuun isintu beekaa jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Namatti tola, baay'ee namatti tola. Haala kanaan isiniif qayyaree hojjeta jechuudha. Jijjiiree isiniif hojjeta haala kanaan haala bifa viidiyoo ta'een jechuudha. Okay. Haala kanaan jechuudha. Viidiyoos ta'ee suuraallee ta'ee haala kanaan dubbattis hin deebisaa. Kanaaf jabaadhaatti subscribe viidiyoo kiyya laayikii tuquudhaan akkanan irraanfanne yuutuubii kiyya jechuudha. Subscribe gootanii akkana gargaartan wal jajjabeessaa akka inni fuulduratti isiniif hojjedhu viidiyoo biraallee aappii tokko yoon arge isiniif hojjedha. Kanaaf laayikii sheerii gochuu subscribe gochuu hin irraanfatinaa isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu.